Daawwattoota keenya oduu oolmaa Oromiyaa har'aa nu dhaqqaban qabannee dhiyaanneerra nu hordofaa. Mormii har'a ganamarraa kaasee bifa cimaa ta'een godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti gaggeeffameen loltoonni Agaazii fi Federaalaa loltoota huccuu siviilii uffatan itti bobbaasuun namoota lakkoofsi isaanii gara 10 olitti siqan yommuu ajjeesan hedduu madeessuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Jiraattonni magaalaa Machaaraa fi naannawaashitti argaman garuu gootummaadhaan dura dhaabbachuun mormii gaggeessaniin loltoota mootummaa ari'anii magaalichaa baasaniiru. Guutummaatti gocha sanyii duguggaa odoo nurratti raawwataa jirtanii gokkuma ijumaan sin arguu hin feenu jechuun murannoodhaan dhiiraa dhalaan ka'anii loltoota rasaasa fixachiisanii ari'anii baasaniiru. Magaalaan Machaaraa dhiiga ilmaan ishiitiin har'a ganamarraa kaaftee bilisoomtee alaabaa dhaabbattee jaarsoliin bulaa jirtis jedhan. Saboonni biroo magaalattii keessa jiraatanis nagaadhaan Oromoo wajjiniin wal ta'anii jiraataa jiru. Kan itti bu'essi hin jiru. Yaada jiraattonni magaalaa Machaaraa nuuf kennanis kunooti hordofaa. Omaninis baadiyyaa magaalaan tokko sana fi akka jiru ta'e osoo deebiin tokko namni isaan jiru namni baay'ee saniif deebisu namni irraa isaan ibsa kan jiru ummanni hanga danda'u rasaasa kennaan geessa malee ammaan tana rasaasa bitanii malee amma namni akka hin jiru magaalaa keessa wanni mootummaan Machaaraa jechuun isaanii. Warri uummatatti dhukaasan kun warra Agaaziiti moo warra poolisoota naannooti? Itu siviilii qaba mokonnin jaaniin tokko amma kaachaa keessaa nama lama dhiyeessiisee jiru. Siviilii qaba poolisas miti Agaazii miti namichi sun. Naannoo keessatti basaasummaadhumaan hojjetamu? Huccuu siviilii birraa qaba nama siviilii birraa qaba rasaa jiru kutti jiru agarra nama bakka lama dhahee dhuguu wanti ta'e kun immoo madaa'ee jira. Inni sama dhiyeessee jira jechuudha rasaa fi dhiyeessee jira harkaa Esi amma namni siine jira nuti zammaan tana akka facaane namu haraan barbaadu jira poolisotas. Hagami namoonni dhumanii hagam ta'u namnoonni madaa'an hagam ta'u?